عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل نجاة جفتو بقجرات عند خيسنو أردفت تخيافي عند ما خيسنو بقجرات الحمد لله أسكيني أرانتنا قد جرا الحمد لله جانغا وهند خيسنو وهند نما جروتو أركا نما فياك أبوتو أركا الحمد لله ثم الحمد لله عند خيسنو مي فياد سن يروتك الحمد لله جاتي فما فياد سن في قالت قال ربي عالم خينا شيخ بودا أران ترى أمني جرا الحمد لله علمنا ما هم دينو نما ديما نمني هم دينو دواني لما يشودا كل نفس ذائقة الموت كما جاء موتي لبونا ما هم دينو نما ديم تيجا الدنيا تنرى دواس المدندما علمنا ما جباستي لافاستي قلاستي غبتاستي نما خمو هاتو يشودا نمني دعا نما دندما سليفو أنجا جيران خيري ودلغتن خيرين تيسن يروت الدنيا راديم تلي سين فارسيتي سيدو باي وان بريدا تكا دعاي لين سيدو جودا يوني فيها وان بدا وان شري تكا حجتي الدنيا تنا راديم تلي دا أكسمت سيهامتني سرا أكنا جانجو نبيتن ترى سنرى اللي بياخيتي بيتي قروا مو يادا خيام سيتشو مركان كفو سليفو أكسين سنجا بكو مجرو يوني في نمسا غنا سغليتي وان فدرت هاتو يجو أنا كيادا خياتي مالتو سموتي وانا نقول سيدا نمني توكو خيسافو حواسا خينيا برا يرون جو أمتو مخينيا قوفا برتي ونكنا كن أرقما يجو خنتون قوة موكا يادا خياتي مالين جيتو فالسيدا namni tokko yeroonii fi du'e qofa yeroonii fi addunyaa tanarraa deeme qofa yookaan ammoo yeroo dhukkubsate qofa kanii fi isa saniif dubbatan akka nama inni kun duraan hin jirre akka nama arra dhalatee duniyaa tanarraa kutee jechuudha. Namni ilmi namaa irra guddaan akkasitti ilaala. Kun ammoo ta'uu hin qabu. Maaliif ilmi namaa kan fedhe jechuudha. Ati yoo beeku baattees أنا كان يو أتبيخو بعده ربي النبيخة نمني هنجر نبيخو نافقة الحمد لله يجو سنيفو درك أما نمني قوتون نبيخة نافون نيجومي أتي أرجع إلمنا ما تاته إلمنا ما خناف هنجر دنيا رجعت دعاء قوته إلمنا ما خناف خيري يادو بس وني أتي قدو سرعي قموج سنيفو أكسينجا أما اللي ديبي نمني يروني في دو إجتشو يروني في دو dirqama nama kanaaf ol bahanii akkuma ammaan tana alhamdulillah haa galatooma namni keenya rakkoo fi balloos waliin fudhata keessaafuu manni keenya oromoon jechuu alhamdulillah saba bareedaadha hanga fedhii cunqurfamuuf yoo cunqursaan irra jiraates jechuudha waliif dhaabbata waliif yaada ta'a akkasiiti ammoo nama takka yeroonii fi namni kun addunyaarraa deeme beekaa haa ta'u wallaalaa haa ta'u beekaan kun wallaalaa kanaafi wanni rabbiin beekaa fi wallaalaa nama godheefu kun dandeettii rabbiiti dalagaa rabbii keessa seenuun hin taatu wanni rabbiin akkana godheefu akkuma barsiisaa fi barataa sanii nama waan beeyturraa nama ifii gadii barsiisaa deemta haasolla isinitti dheeressu yaada kiyyagaa guyyuma guyyaan ibsachaa deema namuu yaada isaa ibsachuu mirga qaba wanni sammuuti yana rakkoo jiru wallaahi isiniin jaa waan akkanaa kana jechuudha lammaffaa deebi'ee namni takka yeroonii fi inni du'e jechuudha kan yookaan waa goonaaf akkana goonaaf osoo hin jenne meeqaatu jira irra osoo beeytanii ijaan arkitanii cal jettanii teessan feetan na beekaa feetan na wallaalaa namoota gurguddaa biraan gaha shirgoodha akka feetanitti gabbuufadha walii gallee shirgoodha kara feetanitti biraan gahaan isiniin jedha namoonni yaada isaa fitti amantummaa yoo qabaate
mucaa tokko innillee gaana beeku baatonaatu isa beeka waan inni jiru mucaan san xiqqaa fagaattu umrumatii akkana waan narra guddatu hin qabu jechuudha. Ilma sheekameenii biroo namni jechuun maaliin irraa fudhadhe seetan mucaasaa wallaahi namni takka ifitti amantummaa qabaachuu qaba jechuudha. Shooyibii sheekameenii biroo jechuudha. Yeroo takka yeroo hedduudhaan hordofa namni takka ifitti amantummaa qabaachuu qaba. Ifitti amantummaa jechuun namarratti ilaallachuu osoo hin taane mataa kee kana ifitti amantee waan namni godhu san godhu osoo hin taane ifiif ana ta'uu if ta'uu if hubattee dandeettii teessan itti fayyadamuu qabda jechuudha. Nama fakkaachuu osoo hin taane of fakkaattee deemu. Siigalee akkas jechuudha. Mucaan san wallaahi hedduu takkaan dinqisiifadha. Yaani yeroo ammaa tana keessatti namni dargaggeessi nuti qabnu nama akkasiisan fa'aadha. Nama xiqqeenyaan jechuudha. Akkuma abbaa isaatti yaada bareedaa namaaf dhaamu jechuudha. Namuu karaa hundaanuu nama ni qabna. Akka fedhan nama gorsuus ni jira. Ka khayriirra nama gorsuus ni jira jechuudha. Alhamdulillah ta'a akkasiiti. Ifitti amantummaa qabaadhu. Waan hojjettu san matuma keetiif hojiirra oolfadhuutii itti deemi. Tasfaa hin muriin if duuba hin deebiin. Ilaalcha namni siin jiru hin ilaalin. Abbaa fedharraa hin dalagin jechuudha. Kan ati irraa dalaydu hojii tee qofa. Wallaahi mucaan san akkas jeeti dhaamsa bareedaadhaan yaada kana sirriitti irraa qabadhee jira. Ilmi namaa ifitti amanee jechuudha. Akkuma inni jeetti deemuu qaba jechuudha. Lama deebi'ii abbootiin keenya hundummaan isaaniitu jechuudha. Dhugaa warra akka sheekameenii biroo Ustaaz Raayyaa hedduudha. Hundi isaanii jechuudha walumaa galatti warreen dhaqee nama lallaalus ni jira. Warra nama laalu kana keessatti namni jechuun maal irratti xiyyeeffata ilmi namaa akkanii fi nama biraa dhiisanii nama beekan qofa jala deemanii wanna ja'anii waan akkasiisan faatu jiru jechuudha. Maaliif yoo ta'e nama dadhabaa rakkataa meeqaatu jiru. Rakkina kana ilmi namaa gargaaree hin danda'u. Yoo dhugaa walii himne nama kana hunda namni keenya akka waliigalaatti rakkataa keessa ja'ama. Rakkina yeroon siin jiru dandeettii rakkinaa keessa jira basati walumaa galatti. Dandeettii rakkinaa tana keessatti jechuudha. Wanni raayyaa fi konkumfaan godhu jiran hawaasaaf jechuudha. Waan bareedaa waan hedduu takka ifiifillee godhuu dadhaban haasawaa isaanii kana taphachiisanii. Obbaa goolii namni naqu jechuun namni goolii namaaf kennu. Ka goolii naqatu san ifiif fudhatee hin naqatu jechuudha. Maaliif? Namaatti taphachiisee fidee kubbaa goolii itti kenna inni gooluma keessa naqachuudha. Garuu kalafee itti fideen nama jechuudha. Namni san namni taphachiisu san jechuudha nama akka raayyaa nama akka isaan kan hunda jechuudha walumaa galatti galatoomaan isin hundaa'u. Akkasii yaadni kiyya kana har'aan tana garuu hedduu takka bas wallaahi ati gaa namni keenya ilmee muslimaa tokko yeroo du'e sababa fedhe haa ta'u du'aayii godhuu fi jannata kadhachuu fi qabda muslima keenya. Muslima jechuun jannata kadhachuu fi qabda. Muslimni inshaallah jannata ni argata. Khayruma isaatutu jannata muslima qofa taateef jannatan seentu. Khayrii hojjechuu. Uummata kanatti khayrii hojjetee du'e kana akka yaada kiyyaatti silaa naaf danda'ame yeroo inni jiru sanitti nama takka namni keenya akkuma reefuun tana jeetti namni takka nama keenyaaf waa godhuunsaa erga inni du'e qofa. Uummata keenya wanni inni irraa jibbu tokkoffaan kana yeroo inni du'e booyuu yeroo inni du'e siidaa dhaabna yeroo inni du'e waan akkanaa goonu akkuma ammaan tana jechuun jiran kana waan balleessanillee hin qaban garuu sila nama akkanaa kana if dura godhanii fi qopheessanii fi yeroo inni lubbuudhaan jiru sanitti akka innilleen waan kana naa godhanii amma booda maal jedhaamate wallaahi isin ijaa waan hedduu takka qalbii tana waan na godhe rabbiin umrii isaa haa dheeressu akkanaa jaanii dubbatanii nuura fuudaa irratti dheexanii ilaaluu dandeessan harkitanii jirtaniis
ما شاء الله. ربي عمري إنساني هذا يرسو. عمرنا انقرتنا عمري أغنى ربا في أما صدما باني جرا ربا صدما دوبا عمرنا انقرتني عمري بنتي نمني ديني جالتني نجالت جنة من انقرتنا دعاء أتقل قل اللي هاتات إن شاء الله. سنيفو أن عمرنا انقرتنا دا جنتنا انقرتنا داجي مالف خناجي واحد أركي جرا أما تدي باسدم جتو نمني جراتو إنجر تكو كتسا نمو شنتمو أسونغون نديمو جر المينام برما خطو مالا نتيس سنيفو جو نما تك يرو إني لبو دان جرو وانسان أكستي قلو في قبل سيدا ساتاتو يو شريان تيني هيام تيتو سيدا ساتاتو سورا ساتاتو مجلس سلا أماني جارة يونيفرسيتي جارة مركز جارة جتان خنا نمو براتي فين بانا مو بودافو كرتمي نمنو كن تكادا وسون إنجنة تكينيا اللي هنكابو ياد خيان إبسطو جرايشو إسنر اللي بيخي وسون تاني ياد خيان جوانا دقام ياد خيان إبسطو رافمو مرغا كان كابو أنيس نبيخا نمو نبيخ سنفو والو بونت جنا هيمتي أكان دانغا هندبريني وار رب الرانا ميسنتي لغات جرو نمان إبسط دايشو ياد خيان سنيفو أكاسي ونيني نسيني دامو تكاد جتني لي نوسن تفتنا أكاسي نامن تفنس نين بيقا تكاد بودا هن تفتن عند خيسون يروني في نمني جروجو ميكا جرما شيكوتي غرغدو وركا شهادن تولا شيخ أمو وتر شيخ عبد اللطيف متان أوفيغا ميكا يجو شيخ أمين برو إسن ما هندا وكم ولي جلاتو نما تكيرو إني جرو مكا إساتي وان تكجود أتي جمعتيسا إرجع إني دي وني أتي جوتو فينجرو مكا إساني جرسا مكا ساندو مكا نما أبدا نمندو أتجتشو باتو مكا نما هندو مكا رسول صلى الله عليه وسلم ونجرا مكا صحابة هندي نجرا ورّي إسان درالين أكسمت جريج مكا نما إنو ما هندو تنا جلاموري maqaa ajjeesoo osoo hin taane maqaan ajjeesuu baattus maqaan namaa numa ta'a bakkuma san hojii namaatii fi jireenya nama sanii dhumata malee ammoo rabbi bira ni jira Allah bira saniifoo jechuudha nama kana jechuu wanni ati godhuu qabdu yeroo inni jiru sanitti hadaraa waan inni isinii dhaammadhu nama takka yeroo inni jiru akka inni san duniyaarra ugaa jirullee isinirraa gammadu namuma isaa kanarraa gammadu akka hamilee qalbii isaanii tanattillee arkatu maaliifin tana jeeseedan rabbi umrii si haa dheeressu jennaan an umrii naaf hin kadhatinaadha hangin jiraadhee unaaf gaha jannata naa karadhaadha jeen jechuudha wallaahi hedduu takka qalbii tana wanana godhe ربين جنتها خلنا ربين شفي جنتها في جنة الفردوس الأعلى ربين هاقب سيسو إن شاء الله نمني خيري دلقتي جنتني أركتها تنشكين كم نوچو نتي الماء مسلمة وري لا إله إلا الله تأمنوا شكين كم نوچو نمني خيري حجتي وهم درتي جودا جنة نسيا تنا ربين nuuf dhaamee jireenyuma duniyaa kanarrattu nama khayrii dalagatuutu nama biratti illee jaalatama akkuma rabbi bira jaalatama ilmi namaallee nama khayrii hojjetu fadhaa jechuudha saniifuu ta'a akkasitti nama takka yeroo inni jiru sanitti siidaa dhaabaaf yuunivarsiitii markaza masjiida madarasaa maqaa isaatiin godha akkuma amma gootan kanatti sheekotiin isa malee sama meeqaa jira warri umriin isaanii gurguddaa Sheikh Adam Tulaatis umriin isaa meeqa Sheikh Musaa Suwaala Sheikh hunda isaanii jechuudha Sheikh Abdul Latiif umriin isaanii meeqa mana 60 oli isaanis yookiin Sheikh Adam Tulaatis 100 wayyaa hayyee isaan kanaaf haa jira akkasuma sheekotii biraatis gurguddoo jira jechuudha warra kaniin beeku kaniin hin beekne jechuudha isaan sanis warri quba qabu isinuma
adaraa immoo nama takka yeroo inni lubbuudhaan jiru waan takka godhaatii gammachiisa. Hoggaasan waan bareedaa ilma namaatiif illee isaanillee hamilee horatan yeroo du'anis gammachuudhaan deemanii jechuudha. Saniifuu tanumaan isin dhaammachuufadha. Asumaan jawwee xiyyaa galatoomii bakka ati irraa baastee guddoon sinaa seentu bakka ati ajjattu bakka ati deemtu bakka raftuu fi bakka ciistu jireenya kee duniyaarra hanga jiraattu hunduma isaatu rabbiin khayrii fi milkii jannata keessatti rabbiin siif haa sajjadu rabbiin siif haa barreessu galmee ta'e inshaallah. Bakka deemtu hunda hamtuu sin arginu ija hamtuu fi adawwii rabbi sirraa haa qabu. Akkasiin jechuufadha. Hedduu takkaan si jaaladha. Hedduu takkaan si kabaja. Hunda keessanuu hedduu takkaan Oromoo ta'e isin jaaladha. Naaf jiraadha bakka jirtanitti. Wallaahi hedduu takkaan isin jaaladha. Mataa kiyya gubbaa jirtanii Oromoon hundinuu akkuma kanala. Hundi keessanuu wallaahi alaaraasi hedduun isin jaaladha. Galatoomaadha. Wallaahi rabbiin gaa rahmataa godhuuf aalii isaa hunda rabbiin imaanaa fi sabrii haa kennuu fi nu hundaa'u rabbiin khayrii nu haa hojjechiisu. Ulamaa teenya hunda rabbiin umrii isaanii umrii nuuf haa dheeressu. Nama khayrii hojjetu hunda rabbiin umrii isaanii haa dheeressu. Hanga jiruudhaan jirru khayrii haa hojjennuun jaa. Tanumaatutu nu dubbachiise. Viidiyooti jira. Isaan arku baatanis guyyaa takka nama arkan jeetiin ifitti amana. Ilma namaatiif osoo hin goone mataa kiyyaaf waan yaada sammuun tiyya yaaddatti viidiyoo tana waraabee akkasitti gadhiisuu deema. Viidiyoo tana dara sheer godhaatii biraan naagaa isaanilleedha. Hunda isaaniitu beechaan isin jaaladha. Hedduun isin kabajaa. Jireenya keessan keessatti rabbiin umrii teessan barakaa jiruu teessan jiruu bareedduu rabbiin nuufaa godhu inshaallah. Hunduma keenyaahu akkasii hedduu takkaan isin jaaladha. Ulamaa tiyya jabaadha. Akkasuma eenyuu jechuu fade Hamzaa Sheekh Jaabir keef namni takka waan fedhe waan namaan jedha. Wallaahi har'aan tana irraa hin kaasee maaliif namni tokko hin irraanfatamu. Falmataa roorroo qofa osoo hin taane kan biraallee akka gargaaru inni nama hundi abdiidhaan qaba. Akka Hamzaa kanatti guruppii ijaarree nama hayyoota keenya warra rakkate hunda miskiina biyya keessa jiru hunda kan rakkate gaa rabbumaa rakkoo baasa. Hunda isaanii rabbiin rakkoo haa baasu. Har'aan tana Hamzaanis waan bareedaa hojjete. 770 maallaqa Itoophiyaa akkasitti naqaniitu maqaa isaatiin akkasitti godhee Hamzaa Sheekh Jaabirii Hamzaa kiyya galatoomii isa qofa osoo hin taane hunda isaaniitu akkanii fi tartiibaan takka lama jechaa nama hundaa akkasitti itti deemtan abdiin qaba. Inshaallah jabaadhaa. Oromootiin hunda keessanuu rabbeechaan isin jaaladha. Bakka jirtanii rabbi nagaa isinitti haa ta'u. Umrii dheeradhaa barakadhaa rabbii wal nu haa jaalachiisu. Rabbiin tokko nu haa godhu. Jabaadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.